Dhiirri tokko shamarran gaa'ilaaf taatu kanoota amaloota akkasii qaban fuudhuu qaba. Egaa warri mana kanaa faaraa taatan subscribe gochuun akkasuma immoo like gochuun hin dagatina. Yoo yaa nagaan isiniif haa ta'u baga gara YouTube isiniif giddoo nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaa yaadaa fi keeka qabdan koomenti jedhanuuf kaa beeksisa booda walitti deebi'a. Egaa dhiironni amala shamarran gaa'ilaaf taatu shamarran amala kana qabdu fuudhuu qabuuni. Tokkoffaa irratti shamarran amantii ishii sodaattu. Shamarran amantii ishii sodaattu. Kana gaafa isiniin jedhu hedduun keenya baay'een shamarranii keessattuu saatii ammaa kana akka macaaf quddisiin jedhuttis yeroo jalqabaarraas kaasee haga ammaatti shamarran dogongorsituu amantiiti. Karaa amantii kamiinituu Hewaanii fi Addaam gaafa jannata keessa turanii Addaam sababii Hawaaniif ka'ini jannata keessaa bahe. Kanaaf yeroo ammaa kanas yoo ilaalle keessattuu baroota teknooloojii babal'atan kana keessatti yoo ilaalle shamarran baay'een dhugaa dubbachuu fi uffata uffatanii mana amantaa deemu malee lapheen isaanii yookaan cabee amantaadhaaf kan kadhatanii parsentii 100 keessaa yoo baay'ate parsentii 20. Irra caalaan kan naqan shamarran hedduun of agarsiisuuf uffannaa isaanii haala deemsa isaanii bakka already jireenya isaanii agarsiisuuf deemu malee jireenya isaanii alaa malee jireenya isaanii keessaa namni agarsiisuuf mana amantaa dhaqu amma xiqqaadha. Kanaaf dhiirri tokko gaa'ela keessatti shamarran amantii ishii sodaattu. Shamarran yeroo hundumaa amantii ishiitiif gajjettu waaqa ishii kadhattu fuudhuu qaba. Gaa'ela namaa keessatti amantiin jireenyi ilma namaa akka dhaabbatu kan taasisu utubaa kan ta'e yeroo hundumaa jireenya ilma namaa dhaabuu danda'u maalidha? Amantiidha. Kanaaf waaqayyo inni lammaffaa shamarran nama kabaju. Kana gaafa isiniin jedhu shamarran nama kabaju jechuu dandeessu. Eeyyee shamarran nama kabaju. Fakkeenyaaf namoota tokko yoo fudhanne shamarran tokko mana keessatti abbaa manaa isaaniitiif tiriitimentii addaa godhu yookaan kunuunsa addaa godhuufi. Mana keessatti abbaa isaanii jaallachuu danda'u, abbaa manaa isaanii jaallachuu danda'u. Innis akka inni isaan argutti yeroo hundumaa nama kabaja isaaf laattudha dubartittii. Kuni mana keessatti yookaan fuullee abbaa manaatti miti. Garuu immoo shamarran hedduu yoo ilaalle inni isaan abbaa manaa biratti godhanii fi inni isaan iddoo kaanitti godhan garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf shamarran namaaf kabaja laattu. Nama maatii keef, haadha keef, abbaa keef, firootan keef, hawaasa naannoo keef nama kabaja laattu. Jireenya keenya keessatti dhugaa dubbachuudhaaf hawaasa naannoo faanas, maatii faanas riileeshinii godhanii akka jiraannu kan godhu tokkoon tokko kan hojjechuu qabu jechuudha shamarranidha yookaan dubartii. Dubartiin hawaasa naannoo faana walitti dhufeenya qabdi taanaan, isa beela baafti taanaan, isa dheebote dheebuu baafti taanaan, isa daaree amma qabdutti uffisti taanaan. Dhiirarraa keessa namaa kan beeku dubartiidha. Kanaaf isa hiyyeessaafis iddoo qabdi taanaan, isa sooreessaafis iddoo qabdi taanaan eenyuma birattuu ilaalcha gaarii qabdi. Garuu immoo sa'aatii ammaa kanatti namoonni tokko maal godhu abbaa manaa isaanii biratti nama kabajuun beekamu, nama garraamii, nama miskiina. Garuu gaafa hiyyeessi mana isaanii dhaqe abbaa manaa duuba wanta biraa hiyyeessa ifatu. Gaafa kadhataan tokko mana isaanii dhaqe ari'uu, nama gargaaruu dhiisuu amaloota akkasiitu jira. Kanaaf dubartii nama kabaju hawaasa naannoo haga dhaqee biyyaa dubartii nama kabaju. Inni sadaffaa dubartii yeroo hundumaa si faana jirtu. Dubartii yeroo hundumaa si faana jirtu jechuun koo amma fakkeenyota osoo nan fudhadhee shamarran tokko yookaan haati manaa tokko gaafa abbaa manaan harkarraa qabu wajjin kofaltee wajjin fataa jirti. Gaafa abbaa manaan harkarraa dhabee garuu nyaara itti butaa, arrabsaa,
ati nama taataa jecha galisa gichi. Dubartiin akkasii jireenyaaf hin taatu. Garuu dubartiin yeroo hundumaa gammachuu kee keessattis gadda kee keessattis yeroo hundumaa si faana jirtu. Gaa'ilaaf shamarran taatu jechuudha. Yeroo hundumaa kan si faana jirtu. Kana gaafa siin jedhu yeroo hundumaa yoo dhabdes yoo gammaddes yoo sitti badees macheen jireenya addunyaa kanaati garaagarummaa guddaa qaba. Oliinis gadiinis waan ta'eef. Kanaaf yeroo kamiyyuu taanaan dubartii fayyaa buleettii kan Waaqayyo eebbise yeroo hundumaa rakkina kee kan garaa kee keessatti beektu. Argachuu kee dhabuu kee irratti kan si hin ganne maatii kee kan si kabaju. Already jireenya ati jiraattu hundumaa kan si faana qooddattu. Dubartiin akkasii gaa'ilaaf taati. Inni dhumaa fi inni arfaffaa dubartii haadha fakkaattu yookaan dubartii beektu. Kana gaafa isin jedhu hawaasa naannoo keenya keessatti fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti dubartiin haadha fakkaattii jedhu, intalli haadha fakkaattii jedhu. Kana jechuun nuti fakkeenyaaf yeroo baay'ee shamarran haadha bira oolla. Wanta haati keenya gootu goona. Oolmaan keenya mana keessatti haadha faana. Haati keenya nama cimtuu yoo taate nuti shamarran sunis haadha keenya irraa waan ilaalu akka ishee cimtuu ta'uu dandeenya. Haati keenya nama rakkina injifattu yoo taate, nama hiyyummaa injifattu yoo taate, nama waan hundumatti harka hin kennine yoo taate, nullee akkuma ishee sun nama injifataa ta'uu dandeenya. Maal jedha seetaan Oromoo yeroo tokko tokko haadha laaliin tala fuudhii jedha. Kana jechuun wanti haati mana keessatti gootu intallillee amala sun qabaachuu ishee agarsiisa jechuudha. Ilee galee kanaaf haati keenya mana keessatti abbaa manaa yookaan abbaa keenyaaf ilaalcha gaarii qabdu yoo ta'e, abbaa keenya kabajji yoo ta'e, hawaasa naannoo keessatti haati keenya nama beekamtuudha yoo ta'e, ilaalcha abbaa keenyaaf isheen qabdu, kabaja namootaaf qabdu, kabaja hawaasa naannoof qabdu, afoosha keessatti, uqubii keessatti, wanta naannoo sun godhamu keessatti haati keenya ilaalcha gaarii nama biratti qabdu yoo ta'e, nus akkuma suni namoonni ilaalcha gaarii nuuf qabuu danda'u. Nullee amala haadha keenya suni fudhachuu dandeenya. Kanaaf dubartiin akka kanaa baay'ee cimtu. Dubartiin haadha laalanii yoo intala fuudhanii dubartii nama gaarii jechuudha. Isinii galee kanaaf yeroo kamiyyuu taanaani jireenya jiraannu keessatti shamarran tokko gaa'ilaaf nuu taati yookaan boru jireenya koo waliin dalagannee jijjiiramuu dandeenya jennee shamarran tokko itti dhiyaachuurraa amaloota kana laaluu qabna yookaan amaloota kana shamarran kana qoruu qabna. Gaafa suni dhugummaa isaa fi maalummaa isaa hunduma bira geenye ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf dhiironni keenya shamarran tokko gaafa bultiidhaaf yookaan gaa'ilaaf fuudhuu barbaadanii amaloota kana warra qaban itti siqaa ilaala. Shamarran akkasii gaa'ilaaf akka ishiin taatu hin dagatiina. Kanaaf viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo biraan amma walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Akkasuma immoo koomentii gochuun hin dagatinaa, sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Nagaan naaf tura. Iddoon isin jaalladhaa.